وان توكو أستاذ ويرا دبتشو ديما شيني كن شيخ طه جرمان شيخ طه جرمان وان باي غرانا مغوبنا محمد ميديا فيدمان علماء فنونات علماء فني علماء الدين دلتا بيا أرسيتي قدب حساسات شيء نكون ميديا كان رت وباي انهر فما جران يرو دبتو كان كيستي حواسا كأنك حررجة شمرن الرا إيررا حواسا كأنك حررجة علماء الرا دكاترة الرا حيوت الرا أبصويتوت الرا أمة التاريخ كب أمة السينا كب أمة أفان أنحاسون كان أفان أمبرسون كان بوجه أروموف كنه إرادو بتشو ميرجن كابو دندتي لين كاب جارو حواس توكو سيكو من دو كيسايو وابلس إسرتي دو بتشو ميرجا كابا كوني جندوم مامي إسني هاجلون شيء يكون شيطان هاجر أماني غضب حساساتي عالم قدّا كتاب نبكي إنسان اتبارتني كانجران كتابة حررجة كيس شيخ عثمان دري براتي براتن كتاب شيخ عثمان دري براتي براتني عالمة مالتا ينبود سنغالا كتاب قبسيسو بربادن إسانكم شيني وهيل عالمة عمري قالا لانجاي جرم تكيسا أمري تشيني سو ويتا شيكوتي سوكاني جران بكا شيكا كانانا منوقوبة جراني مقالا لانجاي نموني غريم ميديا كان رت واباي إلالا جرتن واباي وانسان الرا دبتا أكا إسني قلوف جتو حقيقة جرتو إسني باسا أركار سمادية الرتي إيمو الرتي ديما جرو كل كوبا كمنا أركارا مولي هنجبينو نو علماني دچي مرانو والكت رب الله حررجته أرسيته جمته ولقته بدأ فد ولوته بدأ فد الرا نو والكت جرو حقيقة جرو دبتشون بدو من قبل ويتسوق أني جل أنشيك كان أرغاني مقالا لانغايتي شيخ عثمان دري برافود أني إنو فافود سني كلامتي ها أستاذ أنا سنفافود أجا سني ما جدا أكان نجكسا يو أوان كان كيسة تشراف دبت يو وان أن كان كيسة حق أمالي أرى دبت يو وان كان كيسة أن غندوما دبت غندوما سكومن دوتيف دبت ربي مالي نمني كوبانكا خالق أتوكو جنة أرك فوداني شيكا كان درسا كوما لموجين بكشيني كن دوئي وبتجراني كاسن شيخ عثمان دري برا ويتا كاسن آدا كنتي ويتا علماء قبسيسن نمني بهي ملين بهي هورين بهي مني إساني dubartiin isaanii qophaa'ee ulamaa wayita qubsiisan gara keenyatti achitti hin beekuan garuu gara keenyatti wanna rajul gara keenyatti laibar rajul gara sikkoomantotti horii baasanii وكل باسني علماء قبسيسا شيخ كان فوداني ديمانين جرا رأيتك نقول رأيتك رأي ما تك إسنين جرا بريتك فوداني دچي سنفيدن دچي لانجاي جرام تتانا شيخ كان أتشفيدن يرو شيخ كان أتشفيدني جران مال قدام بيتني سلا طبيعتي درسادا ها gandummaa miti wanni kun darasaadhaa mitiire
nafaqaa nama sadi baasaniif nafaqaa nama sadi ganama asgali ulamaa darasaa 2,000 qaraasisu ganama asgali magaalaa Laangayeetti dhagaa ganama asgali guyyaa asgali galgala asgali nama sadi irra deema shayni ulamaani biyyi qubsiifatte nama sadi irra deema jechuu nama sadi irra osoo deemu shayni kun rakkatee mana akkam galchan isin yaa galu mana wahii masjiduma madditti keeymaa wayii ijaaramti jechuu keeymaa jechuun mana akka goojjoo wayii keessa galchanii asgali jedhanii wayta kana keessatti birrii takkan guurreef sheeka kana re'ee takkan kennineef sa'a tokkon kennite ulamaa asilaa waa guuranii qubsiisan akkuma darasatti qubatanii qaraasisu gadi ta'an shayni ani diiniif baye rabbiif baye malee waan biraatiif hin baane jedhanii akkasi qaraasisu gadi ta'an guyyaa tokko waan qissaa gaggabaabsee isinii hima waan shufuroo keessan deemu anamma guyyaa tokko bubbeen bubbisee magaalaa Laangayee keessatti roobni roobee bubbeen bubbisee keeymaa sheeka Anasfaan dhagayama ustaaz Anasfaa dubbii tana jayyidan akkaan dhagaya goojjoo sheekaaf dalagamte kulli sheeka irraa buqqisee tareen bubbeen goojjoo sheeka kulli irraa buqqisee qullama hambise sheeka bakka maraa iyyanii shayna akkana qullaa hafe jedhanii nama moosaree osoo hin jedhiniin Sheek Usmaanii kanaan nama moosaree osoo hin jedhiniin goojjoma san gaddeebisanii maal godhan sharaa gubbatti laxxafaniif nama baqataa godhanii yubaraam nama baqataa godhan argitanii sharama gubbatti laxxafaniif koreen waan isaaniin dubbatu imaamni masjidaa waan isaaniin dubbatu warri ammoo hawaasni achi keessaa baadiyaa jiran kan dubartii ka garaan akka maletti dhukkubsate akana shayni kun kumata shayni kun rabbitti nu himata namni dhiiraa irraa cal'isee nuti dubartiin hin cal'ifnu jedhanii dubartii wal gayanii masjida keessatti mallaqa sheekaa guuran kan namni dhiiraa keessa hin jirre Sheek Usmaanii kana Sheek Usmaanii miti sheexaha mallaqa sheeka kanaa guuranii wayta jedhan mallaqa kana maal jedhan koreen maantun akkamitti mallaqa nun beeyne guurtan jedhanii gara seeratti dhiyeessan dubartii tana haqiiqaan jirtu tana narraa dhagaya gara dubartii dhiyeessan eegasii warri seeraa akkamitti sheeka keessan ulamaa keessan ka mallaqa guuraniif as dhiyeessitan jedhanii koree tanallee ari'anii raran wayta kana keessatti dubartii wal geettee akka abaarsi rabbii nurra hin qubanne ulamaani kun rakkate cinqameenu keessatti nuti ulamaa agandummaan hin beeynu dubartiin ka dhiirri hin dubbanne jechuudha magaalaa Laangayee keessatti mallaqa guuran kana keessatti dubartiin qofti jechuudha eeganaa maal dalaganii dubartiin takka achi keessaa lafa kennite mana asitti sheekaa ijaarra jedhanii lafa kennite dubartiin takka achi keessa magaalaa Laangayee keessa dubartiin haga ammatti ustaaz Anasfaa illee ka miidiyaa irratti amma haasa'u qooda keessaan qabu rabbi ka argu qooda tokko baqate sheekarraa dirre dhawatti gale mana amma inni achirra beeksisu san qooda keessaan qabu mana inni amma miidiyaa irratti walii beeksisan san warri miidiyaa qooda keessaan qabu habbaa takka rabbi illee ka argu dubartii jala qabe dubartii yeroo jala qabdu keessatti maal dalagan beeytanii nama dhiiraa irraa baqachiisanii sheeka ulamaa kana koree sheeka kanaa dubartii godhan magaalaa Laangayee keessatti koree sheeka kanaa dubartii godhan dubartiidha dubartittu ajaja dubartiin mari'atan osoo dhiirti magaalaa san jirtu dubartiin mari'atan shayni kun akkasitti achi ta'aa turan yeroo ta'an keessatti dubartiin tun ijaarsa manaa guddinnaan jala qabde ustaaz Anasfaa qooda keessaan qabu mana kanam dubartii qofa kootu laali jennaan illee ni dide haqiiqaa yoo dubbanne jechuudha kootu laali jennaan illee ni dide dubartiin ooftee mana yeroo isiin ol kaafte dhufe akkamitti mana guddaa akkanaa ijaartan jedhe ustaaz Anasi namni lole akkamitti mana guddaa hagana ga'u ijaartan jedhe ustaaz Anasi namni lole jechuudha shayni rakkatanii
cinqamanii waa baay'een gara socho'an dhabanii sheexaahan eeganaa muta'allima isaanii ulamaa gugurdoon wal mari'atanii abboo cinqaa keessa jira akkam tayaa jedhan sheeka miidhamtanii sila beelaanillee duutanii kitaaba nu qaraasisutti hin jirtanii kaanee bakka biratti haa jijjiirannuu jedhan kun alaamaa ulamaa'ati bakka tokkorraa bakka tokkotti socho'uun wayta kana warrummaa wal mari'atan kana keessaa dubbii baase imaama achiitiin gayan imaama achiitiin wayta gayan aalimni bakka kennatti wayta buqqa'uuf ka'u sikkoo mandoon keessatti bakka biraan dubbannean aalimni kun asii kaana jennaan azaabni rabbii nutti bu'e jedhanii aalima san jalatti kufanii waan jiru qoodhanii fi dhiisan imaamni maal jedhe dhiisaa haa deemu jedhe imaama magaalaa laangayeeti dhiisaa haa deemu yoo fedhe jedhe itti deebi'ee ammallee anasitti bilbilanii waan akkanattu jira jennaaniin isaa ta'u haa taa'u isaa ta'uu baatu haa deemu jedhe aalimticha kanaan jecha isaati kun argitanii shayni rakkatanii bakka sanirraa guyyaa sadi deemanii bakka biraa qubatan jechuudha laftillee kennameef sheeka kana mannillee irratti ijaaramee fi sutuuka ka'e dagaa an amma wanni an munaasabaan dubbadheef waan shufuroo miidhaa miliyoona jirtu hin dubbadhu keessa seene hin dubbadhu beekamaan dhiise jechuudha laftillee kennameef mannillee dubartittu irratti ijaareef namni dhiiraa qooda irraa qabaa yoo jettan kana sheeka gaafattan jayyidan jechuudha waan kana dubartittu ijaareef amma manuma sheekaa kana lafa sheekaa kana sheeka biraa Sheekh Ahmad Tawfiq Mo'een Masri irraa galchine mana sheekaa kana sheekaa kana lafa sheekaa kana sheeka biraa Sheekh Ahmad Tawfiq Mo'een Masri irraa galchine mana sheekaa kana ijaarree tolchine waan mara tolchine Sheekh Ahmad Tawfiq haa fudhatu mana sheeka kanaa jedhan kun zulmiidha moo zulmii miti kuni zulmii moo zulmii miti dubartii kenneef dubartii itti ijaareef gurguratanii achi taa'anii manni kun mana sheeka saniiti malee shayni Masri irraa galan qooda keessaan qaban haqa isaaniiti haqa sheexaahaati mana sheeka sanii amma miidiyaan gadi bayanii haa ijaarru haa qarqaarruu jedhan miidiyaan amma mana zulmi irratti mana nama tokko irratti sheeka tokko keessaa baasanii sheeka tokko itti galchanii wayta shayni sun keessa jiru miidiyaan waraabu qarqaarsi hin jiru amma shayni biyya sanii ganda sanitti dhalateen gala jennaan miidiyaan qarqaarsaan nu bira dhaabadhaa jedhan iimoonillee nu bira dhaabadhaa jedhaniif garee hidhan kuni zulmiidha hin jaalattan gandummallee miti isinii ta'uu fudhaa isinii ta'uu baatu fudhaa mana sheeka sanii namni yoo shayni biraa itti galee jedhe zulmiidha gandummaa hin qabnu nuti wallaahi rabbi hin argaa gandummaa hin qabnu zulmiidha mana ulamaani tokko magaalaa roobee yoo qubate ulamaani tokko magaalaa roobee keessa yoo qubate magaalaa roobee yoo naa hin taatu jedhee keessaa bahe mana magaalaa roobee san saamuu hin qabdan isin mana magaalaa roobee san من العائد في هبته كالكلب يقوء ثم يعود في قيئه ورا كنا تدبئ كنا نياتو كرسول ربي أكسر سر تكفتين نياتو تيجر وان دوبرتين إجارتف كيسين قودة كيساهين كم نتو إجارف جتني صوبن دوبتنا ميديا كم نافكي جبن دوبتنا إن ظلمتني ميتن رب الله أرجع أكو مشاكل شراء الرت دلائدن جدا متى تكتب رب شراء سن الرت هذا له والله رجع سنين جرا علماء هررجع كيس جرو حيون هررجع كيس جرو شباب كيرون هررجع كيس جرو من الشيخ مجالا لانجا شتاها كان سامم من كإسانيت يو إسن كيسا كأن اللي غرغرتني إسني كإسانيت أما ويتشيك سني أكمت ميديان قبايا دبچو دي أما شيني بحررجة كيست على تجلان ميديان كان كاي بوياتو كشيك كان قباتني من سنت ستودي دجتني ما كرتنا
قياتكم مسجد كيسر قياتكم قفل أبتن سنو محاضرة شيء سوامه قبا كمنا وفي قد نبافتا ميديا رد أمو أكاتا براها سويتان أفجالة جيسوف أكا شيء سن ظلمي دلقاء اسم برا بهم فكيسنا ميديا ديفم سقالي يو إسان انقاباتين سقالي تاناف شيخ هررقيته شيخ أرسيته أبا فإنما ما يسميتن ور ميديا دي بسنيف من الشيخ سني كيساب أفتني شيخ أحمد توفيق إس كمسري جران من أما اتكالتني من بلع من الشيخ سني تقلشتني شيخ كان سامتني ردي كن قندم مالا كن ظلمي كن كجبا ربني جالت اسم جبا قندم ما جدا إلا أستاذ بياني لقى قندم ما وان فكاتو قابدو اسم التماني جراني نو قندم مالين بين من الشيخ طه يو شيني براد وفيق وبته ولي قباني دبنا كن سامك وراغ الفجوف ايغا شيطان سنينتين مرغا قبدان غارو قبين يا اسا سامو مرغا قبدان كان علماء هررغي برالله هاغو حواسا كينك هررغي برالله هاغو ummanni magaalaa san keessa jiru waqamna jechuuf shayni kun sababni isaan nurraa buqqa'aniif maali shira irratti dalagamaa bale marti kore irratti dalage malee hawaasni quban qabu hawaasni nagaha malee qulqulluudha dubartii dhiirarra keessattuu hawaasni baadiyaatii fi dubartiin qulqulluudha waan kana ta'eef amma mana ustaaz Anas fa'a beeksisan argitanii mana kana akka sheeka كيسا بقت جران والله ثم والله كجبا قودا كيسان قبو أستاذ أنا سلين إجالي ربي توكو جارك دوبرتي إجالي أما شيء إساء والجال جالة تنين قلوف كانان نما برالين ندبسينا واباي إيك وما كان كيسا قبا ميا كانوا متحاتيتو أكيد